maqaa Abbaa, ka Ilmaa, ka Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokkoon. Amiin. Jaalatamtootaaf kabajamtoota maatii Waaqayyoo, maatii haadha keenya dubaroo Maariyaam kan taatan maqaa Waaqayyootiin nagaa isin gaafadha. Akkamiin sa'aatii kana geessanii, akkamiin yeroo kana geessanii Waaqayyoon Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos eegee tiksee sa'aatii kanaan nu ga'e. Maqaan Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan kabajamee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Maqaa isaa waamanii kan biraaf hin dandeenye gargaarsa isiitiin dhadhuu hin baane haadha keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaam kabajni ulfinni haadha keenyaaf haa ta'u. Maqaa isaanii waamanii kan isaan biraaf hin dandeenye gargaarsa isiitiin kan nurraa adda ba'uu hin dandeenye ergamoota Waaqayyoo qulqulloota Waaqayyoo akkuma Waaqayyo isaanii eebbisetti akka Waaqayyo isaanii kennaa kennetti maqaa isaanii isaan kabajamee fi kan ulfaate tokko hundumaan dursatti wal baruu barbaachisa waan ta'eef warroonni na beekan warroonni faarfataan barbaachisuu yuutuubiin kan koos isuma maqaan kootiin kan banamedha. Faarfataan barbaachistuu kan jedhudha waan ta'eef yuutuubii kanaan haarawaa isiniif ta'us haarawaadha dhugumasii. Kanaaf kan irratti argannu baay'een waa'ee amantaa kan keenya barumsa amantaa faaruuwwan garaagaraa haarawaa kan ta'e akkasumas viidiyoolee garaagaraa waa'ee amantaa kan waraabamanii fi qinebbirii adda addaa kan isiniif erga waan ta'eef kanaaf yaa maatiiwwan Waaqayyoo obboloota tokkoo warroonni asirratti hordofuu barbaaddan warra sabiskiraayib goone sabiskiraayib gochuudhaan deebi'ee nama biraa maddii akka ga'uuf immoo laayik sheer gochuudhaan namoota biraa maddiidhaan nuuf gahaa jennee maqaa Waaqayyootiin isin gaafanna. Har'a akkuma beekamu kan qabannee gara keessanitti guyyaa haarawaa kana dhufne waa'ee amantaa kan ta'e akkuma beekamu guyyaa abbaa keenya qulqulluu Haafta Maariyaamidha waan ta'eef nutis gara achitti deemnee viidiyoo xiqqoo waraabbanne takka gara ija keessaniitti isiniif finnee jirra. Kanaafuu viidiyichis akkasiidha in ilaaltu isaan biratti garuu bakkee isaatii fi haala isaa isiniif ibsa. Gadaamiin kun kan argamu yookiin gadaamiin abbaa keenya qulqulluu Abuuna Haafta Maariyaam kan argamu naannoo Oromiyaa keessatti godina Shawaa Kaabaa gadaamii guddicha beekamaa Dabal Baanis irraa deema sa'aatii 2 olii deemneen boodatti gara isaatti deemnee achi geenyattis immoo baay'eessaa waashaa keessa waan ta'eef waashaa keessatti beeta kiristaanitti waan nama dinquu fi nama ajaa'ibu kan hojjetamee jiru jechuudha. Karra isaatii fi girgiddaa isaa bichaatu wanta biraatiin hojjetame malee kaansa maaliin kan raawwatamedha. Dhagaadhaan yookiin abbaan keenya soofaa kan yookiin achi keessatti kadhannaa gochaa ture bakka abbaan keenya Haafta Maariyaamitti kadhannaa fi subaa itti galaa waan tureef kanaafuu namoonni dhufuu dandeechan gara kanatti dhuftanii barakatii abbaa keenya Haafta Maariyaam akka qooddattan maqaa Waaqayyootiin isin gaafanna. Kanaafuu kallattumaan amma kan isin ilaaltan viidiyoo gabaabduu tanaa fi haga danda'ame haga viidiyoon nu gama dhaabbannee gamasitti waan waraabbameef haga danda'ame nu ilaala jennee maqaa Waaqayyoo. Dursiate dorako Mufta Yesus akana odindiko Eye Dursiate dorako Dursiate dorako Dursiate dorako Dursiate dorako Mufta Yesus akana odindiko Sotrosa
ቢቂላ አደራሽን ማርያም አደራ እመቤቴ የመስቀሉን ፍቅር ሳዩ በሕይወቴ ይፋቅ በጣቶችሽ የጥፋቱ ስሜ ከአንቺ ጋር አለሁኝ በቀረኝ ዕድሜ አደራሽን ማርያም አደራ እመቤቴ የመስቀሉን ፍቅር ሳዩ በሕይወቴ ይፋቅ በጣቶችሽ የጥፋቱ ስሜ ከአንቺ ጋር አለሁኝ በቀረኝ ዕድሜ እንዲህ እናምናለን እንታመናለን እንዲህ እናምናለን እንታመናለን አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ አንድ እግዚአብሔር ብለን አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ አንድ እግዚአብሔር ብለን ላሰኖ ማከኛ ካኖ መበፍ መለ በድንሳ ዮም ነዋመ መጋእሳ ፈርፈኖ ኮታባ ዳንጭቶ ገላአነሳ የሮንዶማ viidiyichi kana fakkaata. Kanaafuu ammas immoo viidiyoon biraa yoo gadhiifame akka isin bira ga'uuf sabiskiraayib, laayikii fi sheer warreen goone irra deebi'aa godhaa jedheen maqaa waaqayyootiin irra deebi'ee isin gaafadha. Galanni waaqayyoodhaaf haadha keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaamiidhaaf ergamoota qulqulloota waaqayyoo akkuma kan isaan kabajetti isaaniifis haa ta'u. Sugna abbaa keenya haafta Maariyaam kadhannaasaa araarsumaasaa hunda keenya wajjin haa ta'u. Hanga danda'ame kootti ilaalaa jedheen maqaa waaqayyootiin isin gaafadha. Nagaan tura. Galanni fi